Akkam jirtu Lemiko nagaa keessanii aan Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadha wal qabatee dhaga'uu barbaadu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Har'a immoo waa'ee dhibee asmaa wajjin barannaa na waliin tura. Dhibeen asmaa maali? Wantoota akkamiitu dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'a yookaan immoo risk factoriin dhibee asmaa maali? Yaaliin isaa maal fakkaata? Mallattoon dhibee kanaa maali? Isaan jedhuun isinitti himaa na dhaga'a. Asmaan maali? Yeroo asmaa jennu maal jechuu keenya? Yeroo wanti sombaaf hin taane yookaan immoo wanti sombii akka diinaatti ilaalu yeroo itti dhufu sombii garmalee baay'ee dhiphata. Garmalee baay'ee dhiphata. Yeroo dhiphatu kana asmaa jenna jechuudha. Mallattoon dhibee asmaa maali? Egaa yeroo sombii garmalee baay'ee dhiphatutti mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a. Inni tokkoffaan hafuura baafachuun, fudhachuun baay'ee itti cimaa. Keessattuu yeroo dhibeen asmaa kun baay'ee cimaa deemu namoonni dubbachuu hin danda'anii hafuurri isaanii baay'ee kukkutama. Inni lammaffaan qufaa gogaa ta'e yeroo dheeraaf ni qabaatu. Qufaan kun gara ganamaa gara bari'uu jedhuu fi gara galgalaa hedduutti cima. Inni sadaffaan immoo laphee isaanii dhiphisee laphee qabee dhukkuba. Inni afuraffaan yeroo hafuura baafatan sagalee akkasii ni dhaga'amu. Sagaleen akkasii ni dhaga'amaa jechuudha. Dhibee asmaa maaltu trigger godha yookaan immoo dhibee asmaa maaltu namatti kaasaa isaan jedhan sanitti hima. Inni tokkoffaan alarjikii fakkeenyaaf kan akka dasti yookaan dhukkee ta'uu danda'a. Alarjikii yoo jiraate dhibee asmaa namatti kaasuu danda'a. Inni lammaffaan qoricha adda addaa fakkeenyaaf qorichawwan akka beta blockers kan jedhaman ta'uu danda'a. Akkasumas NSAIDs kan jedhaman. NSAIDs jechuun non-steroidal anti-inflammatory drugs kan jennu jechuudha. Qorichawwan akkasii dhibee kana trigger gochuu danda'u, dhibee kana kaasuu danda'u. Inni sadaffaan infekshinii vaayirasiis ta'uu danda'a, baakteeriyaas ta'uu danda'a. Infekshinii yoo jiraate akka salphaatti akka asmaan namatti gochuu danda'u jechuudha. Inni afuraffaan immoo dhibee JARD kan jedhamu yoo jiraate. JARD jechuun gastroesophageal reflux disease kan jennu yoo jiraate. Kana jechuun gabaabumatti asiidiin garaacha keessa jiru gara ujummoo nyaataatti ol ba'uudhaani waan akka nama gubuu yookaan akka diskomfortii namatti dhaga'amu fa'a. Egaa dhibeen kun yoo jiraate dhibee asmaa trigger gochuu danda'a yookaan dhibee asmaa namatti kaasuu danda'a. Inni kaan qilleensa qorraa yeroo qorri jiraatu dhibeen asmaa karaa salphaatiin namatti ka'uu danda'a. Waan isin baruu qabdan tokko maatiin dhibee asmaa qabu taanaan chaansiin ijoollee isaanii itti qabaatan bal'aadha jechuudha. Kanaaf maatiin asmaa qabaatanii ijoolleen keessa qufaa gogaa ta'e yeroo dheeraaf qufa'uu taanaan, hafuuraan ni kukkutaanii taanaan, laphee isaanii dhiphisee dhukkuba taanaan dhibee kana shakkuu qabdu gara mana yaalaa geessuu qabdu jechuudha. Yaaliin dhibee asmaa maali? Egaa waan isin baruu qabdanii asmaan kiyuriin ta'u. Kiyur jechuun gootummaa guututti fayyuun hin danda'amu. Asmaan tiriit ni ta'a yookaan kontirool ni ta'a. Asmaan yaalii ni taasisama garuu gootummaa guututti fayyisuun hin danda'amu jechuudha. Gosa asmaa irratti hundaa'uudhaani mild, moderate, severe kana jechuun cimina asmaa sana irratti hundaa'uudhaani ciminni isaa akkamii giddu galeessadha moo hedduu cimamoo kana irratti hundaa'uudhaani yaaliin adda addaa ni taasisama. Kanaaf kan isin gorsu mallattoo akkasii ofirratti agartanitti taanaan gara mana yaalaa deemtanii osoo ogeessa fayyaa wajjin mari'attanii isin gorsa. Viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Gaaffii adda addaa qabdu taanaan comment section jalatti naa barreessaatii wajjin barannaa. Torbee dhufu ammoo lagaruutti nagaaf naa tura. Nagaatti.